Nama akkam jirtan hordoftoota koo odeeffannoowwan gaggabaaboo ammaaf qabadhee dhiyaadheen isinitti himaa. Kan dursuu dhimma hooggantoota wayyaaneeti. Hooggantoonni wayyaanee akka kennatan himamaatiin jira. Akkasumas immoo hiriirri guddaan tokko boru Finfinneetti ni adeemsifama. Dhimmoolee lamaan kanarratti waan jedhamaa jiruu fi dhagahamaa jiruun isinitti himaa. Hanga xumuraatti akka waliin turtaniif isin afeera. Like, share, subscribe gochuu isin yaadachiisa. Hooggantoonni garee shororkeessaa wayyaanee iddoo lamatti qoodamuudhaan harka akka kennatan himamaatiin jira. Magaalaa Salakalakkaa keessaa bahuudhaan naannoo tokkotti harka akka kennatanidha kan himame. Egaa iddoo lamatti qoodamuudhaan harka isaanii kan kennatanii hooggansa loltummaa fi hooggansa siyaasaa jechuudhaan harka akka kennatan himameera. Egaa hooggantoonni wayyaanee kun akka harka isaanii kennataniif manguddoonni fi abbootiin amantaa shoora olaanaa akka gumaachanii fi isaaniifis galanni akka dhiyaatedha kan himamaatiin jiru. Egaa dhimmi kun bal'inaan qaama dhimmi ilaallatuun kan ibsamudha jedhamee eegamaatiin jira. Kana eeguun ni barbaachisaa jedheetiin yaada. Kan biraa dhimma hiriira guddaa Itoophiyaatti adeemsifamuuti. Keessumattuu boru magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetti hiriirri guddaan qophaa'ee jira. Itoophiyaaf nan dhaabbadhaa sagalee koo nan dhageessisaaf mata duree jedhuun hiriirri kun kan adeemsifamu keessumattuu magaalaa Finfinnee iddoo Addabaabayii Masqalaa jedhamutti hiriira guddaa adeemsisuudhaaf qophiin xumurameetiin jira. Jiraattota miliyoonaan lakkaa'amutu hiriira kanarratti argama jedhameet eegamaatiin jira. Magaalaa Finfinnee keessaa kutaawwan magaalaa Finfinnee kurnan keessaa jechuu aanaawwan hunduma keessaa uummata walitti ba'eetu hiriira kanarratti hirmaataa. Egaa humni waloo nagaaf tasgabbiis qophii gahaa akka taatee himeetiin jira. Keessumattuu har'a jimaata galgalarraa eegalee konkolaattonni naannoo Addabaabayii Masqalaatti akka hin dhaabbannee fi karaanis cufamuu isaati kan hime. Egaa hiriira kana wajjiniin wal qabatee waan baay'eetu jedhamaa jira. Wanni dirqiidhaan taasifamu jira jedhamaa jira. Garuu immoo kun sobadha. Olola akka ta'e ni beekama. Raayyaa ittisaa fi humnoota alaa Itoophiyaa irratti duulaa jiran balaaleffachuudhaan hiriirri kun kan adeemsifamu. Egaa deeggarsi raayyaa ittisaatiif taasifamu lammii hundaan kan taasifamudha. Kun ni beekama. Humnoonni alaas harka isaanii Itoophiyaa irraa akka kaasanii fi kan hiriira kanaan gaafatamu. Hiriirri kun haala ho'aa ta'een boru ni adeemsifame jedhameetiin eegama. Egaa hiriirri kun onkololeessa 12 fi 13 adeemsifama. Onkololeessa 12 Finfinnee, onkololeessa 13 ammoo naannolee keessatti akka adeemsifamu beekameetiin jira. Haaluma wal fakkaatuun biyyaalee alaa keessattis hiriirri balaaleffannaa humnoota alaa fi deeggarsa raayyaa ittisa Itoophiyaa ni adeemsifama jedhameetiin eegama. Waan hordoftaniif isin galatoomfadhaa. Nagaatti.